nagaa Waaqayyoon hunduma keessaniif haa ta'u. Waaqayyoon yeroo kana nuuf kenne haa ulfaatu. Inni hundumaa danda'u. Waa'een keenya jireenyi keenya hundumtuu isa harka jiru bara baraan haa ulfaatu. Akka obboloonni keenya warri kaan argataniifis waliif qooduudhaan waliif dabarsuu hin dagatinaan isiniin jedha. Yeroo sagalee Waaqayyoo yeroo itti waliif kadhannu yeroo Waaqayyo nuuf kenne kanatti yaada keenya yookiin immoo carraa Waaqayyo nuuf kenne kanaan akka wal geeddarruuf warri kaanis akkuma kana akka hirmaataniif obboloota keenyaaf sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Amma kallattiidhumaan faarfannaa tokko sin affeereetan gara sagalee Waaqayyootti kallattiidhumaan waan darbinuuf obboloota keessaniif qooduu hin dagatinaan isiniin jedha. Ulfaadhaa, sin haa eebbisu.
waaqayyoon carraa kana nuuf kenne ulfinaa fudhatuun isiniin jedha. Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu? Waaqayyoon carraa kana nuuf kenne ulfinaa fudhatu. Sagalee waaqayyoo keessaa kutaa tokko ni isiniif dubbisa. Sagalee kana waliin dubbifannee gara ittaanuutti darbina jechuudha. Walumaan warri qabattanii jirtan walumaan dubbifannee gara ittaanuutti akka darbinuuf. Macaafa warra Efesoonitti isa ergaa warra Efesoonitti kan barreeffame isarraan kutaa tokko isiniif dubbisa. Efesoon 6 lakkoofsa 10 irra jiru isiniin dubbisa. Kana achi gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessattis jabaadhaa jedha. Kana achi gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessattis jabaadhaa jedheetu Phaawulostu warra Efesooniin gorsaa jechuudha. Warra Efesooniiniiti gorsa. Kana achi maaliin achi? Kana achi gooftaa isa humna qabeessatti jabaadhaa. Kana jechuun maal jechuudha? Inni kaan maa'ii hin baasu, inni kaan bu'aa hin qabu, inni kaan waa gochuu hin danda'u, inni kaan waa jijjiiruu hin danda'u. Lakkoofsa tokko kaatanii yoo dubbistan garuu ijoollee abbaa keessaniif yookiin immoo haadha keessaniif abboomamaa erga jedhee booddee isinis jedha wantichi nuuf isin ta'a waan ta'eedhaaf nuun isin fayyada waan ta'eedhaaf isinis adabbiidhaan ijoollee keessan guddifadhaa erga jedhee booddee isin warri qacaramtanii yookiin garbummaadhaan mana namaa keessa hojjettan yookiin immoo mootummaaf yookiin waan tokko warri hojjettan kun waan namicha isa isin qacaratee isin hojjechiifattu isa argitanii fi isa gaafa argitan daddafatii isa gammachiisuuf jettanii hojjettanii osoo hin taane hojii hojjettan hojii qacaramtanii yookiin immoo namaaf hojjettan sana wanta hojjettan sana akka nama waaqayyoodhaaf hojjetutti akka nama waaqayyoodhaaf hojii hojjetutti hojjedhaa malee akka namicha gammachiisuuf jettanii gaafa isa argitan muka 10 hin qabinaa yookiin walii galfiddanii waan qabatinaa erga jedhee booddee inni garbummaa jala jirus inni birmadutti jirus waan gaarii yoo hojjete gatiisa akka waaqayyoo biraa fudhatu yookiin immoo argatu beekamitiire erga jedhee booddee kanaan achi jedha. Kanaan achi gooftaa isa humna qabeessatti jabaadhaa. Yoo kana gootan isa kana yoo gaarummaa hojjettan yoo waan gaarii waan waaqayyoo hojjettan hojii keessan keessatti isa qacaramtanii hojjettan suuqii namaas hojjedhaa biiroo kamis hojjedhaa lafa kamiif hojjedhaa isaaf namicha akka waan hojjettanitti hin hojjetin akka waan kiristoosiif hojjettanitti dhamaa hojjedhaa jedheetu warra Efesooniin gorsa Phaawulos. Erga isa jedhee booddee kana lala waan gaarii erga gootanii gooftaatti cimuu duwwaadha. Gooftaa isa aangoo qabeessatti cimuu malee wanti biraan wanti isin irraa barbaachisu hin jiru. Egaa jedha. Erga jedhee booddeeti erga kana jedhee booddee waan tokko jedha itti fufee. Haxxummaa seexanaan mormuudhaaf dandeessanii fi mi'a kan waaqayyo guutummaatti hidhadhaa. Wanti biyya lafaa keessatti seexan nuun jaallatu waan baay'eetu nuun morma. Keessumaa Kiristoos duukaa yoo buutan wanti mormiin keessan baay'eedha. Kiristoos iyyuu jecha akkasii nu deebisee
jecha akkasii jedha Kiristoos. Biyya lafaan an keessa waan hin taaneef lolli isinitti baay'ata. Garuu immoo rakkinni yoo baay'atu iyyuu isin hin mo'in. Akkamitti biyya lafaa mo'uu dandeenya? Yookiin immoo Kiristoositti jabaannee akkamitti mo'uu dandeenya? Yoo jennanii isin biyya lafaa yookiin immoo itti fufee maal jedha? Namoota foon qabeessa yookiin immoo foon uffatan isaan wajjin miti lolli keenya yookiin wallaansoo kan waliin qabnu miti jedha Phaawulos. Isaan kan wajjin namoota foon qabeessa miti kan nuyi wajjin wallolloodha. Warra kam wajjin seexana isa qilleensa keessa balalu yookiin immoo isa lafa jalaan hojjetu hojii isa hafuura hamaa sanaanitti isaan lollaa'e. Isa kana immoo ittiin loluudhaaf mo'uu dursa isa kana immoo ittiin loluudhaaf humna Kiristoos fudhaa. Humna Kiristoos fudhaa. Erga humna Kiristoos fudhattanii erga jechicha fudhattaniiti maal gootuudha? Isa hafuura hamaa kanatti mo'uu dandeessu. Hojii inni biyya lafaa keessatti hojjetu hojii inni namoota irratti dhaloota irratti hojjetu maal gochuu dandeessu? Mo'uu dandeessu. Namni biyya lafaa mo'uu danda'u jira laata? Namni hojii seexanaa loluu barbaadu jira laata? Humna Kiristoos fudhachuudhaan humna Kiristoositti jabaachuudhaan biyya lafaa mo'uu hin dandeenye. Hojii jallinaa mo'uu hin dandeenye. Hojii seexanni hojjetu mo'uu hin dandeenye. Waaqayyo amma yeroo kana irra siyaadhaamu malee humna isaa sii kenne. Akka yeree gooftaa Yesuus Kiristoos akka yeree otoo humnicha isa Kiristoos namaa kennu sana hin fudhatiin ilala humnicha otoo hin fudhatiin maal hin bayina Yerusaalem hin bayina. Ergamaan tokko Yerusaalem dursa isa hin bayina. Otoo humnicha hin fudhatiin yoo humnicha fudhanne maal goona beektusin mo'icha arganna dhaaluu dandeenya biyya lafaa mo'uu dandeenya seexana mo'uu dandeenya hojii isaa mo'uu dandeenya dhukkuba isaa mo'uu dandeenya wanta inni itti dhaloota irratti hojjetu mo'uu dandeenya. Haleluuyaa. Erga jedhee booddeetti wantoota kanatti aananii jiranitti haasaa. Mee dhanneetu Efesoon 6 sorry asuma Efesoon 3:16 maal jedha? Agne dubbim. Waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfinaa isaatitti karaa hafuura isinitti humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf kadhadhaa. Waa'ee namummaa keessan isa keessaatiif immoo abbaan akka humna isaa isiniif kennuuf hafuura isaa akka isiniif kennuufitti isaan isiniin kadhaa isinis kadhadhaa. Phaawulos isinis kadhaa ani isiniin kadhaa. Argitanii? Biyya lafaa mo'uudhaaf hojii isaa mo'uudhaafitti namummaa hafuuraa isa keessaa sana qabaachuu qabna. Namummaa hafuuraa isa keessaa erga qabaanneen booddee hojii hamaa sana yookiin immoo waan biyya lafaa irratti hojjetamu isa Kiristoos hin jaallanne sana mo'uu akka dandeenyu nutti dubbata. Ati iyyuu mo'uudhaaf hojii dukkanaa mo'uudhaaf hojii biyya lafaa mo'uudhaaf waan seexanni godhu mo'uudhaafitti dirqama si barbaachisa. Waaqayyo ayyaana isaa sii kennu. Yoo kana godhatti mo'achuu dandeenya. Hojii seexanaa mo'achuu dandeenya. Waan seexanni godhu sana mo'achuu dandeenya. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isiniin kadhadha. Hafuurichaan guutamaa. Isa biyya lafaa nama moosisu. Isa hojii seexanaa nama moosisu. Isa hojii dukkanaa nama moosisu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isaan guutamaa. Hafuurichi jedhamee dirree garbichi Waaqayyo. Abbaa nu jechisiisa. Yesuusin nu yaadachiisa. Hafuurichi yoo nu keessa jiraata. Hafuurichi inni dhugaan nu keessa jiraachuunsaa Yesuusin itti maal nu godhaa nu yaadachiisuu danda'a. Qorontos isa duraa 16:13 isin hin dubbisa. Na duukaa dhaggeeffadhaa maal. Haleluuyaa. Maal obboloota keessaniif qodaa. Dammaqa amantiitti cimaatii dhaabbadhaa ija jabeeyyiidhaa fi jajjabootaa jedhaan Phaawulos isaan sanaanis. Dammaqa amantiitti cimaatii dhaabbadhaa ija jabeeyyii fi jajjabootaa. Ilaa Kiristoosiin lallabuun waa'ee Kiristoos dhugaa ba'uu dursaa yookiin immoo hojii dukkanaa kana ittiin morminee mo'achuun dura dammaquutu nurra jiraata. Inni lammataa amanuutu nurra jiraata. Erga amanne cimuutu nurra jiraata. Ija jabeeyyii ta'uutu nurra jiraata.
jajjabaachuu qabna. Yoo Kiristoos jajjabaanneetti amanneeti maal gochuu dandeenya? Hojii isa biyya lafaa irratti hojjetamu isa seexan hojjetu sanatti mo'uu akka dandeenyu dubbata walumaa gala. Obboloota tokko hin laafinaa, dammaqotaa, kadhannaadhaan dammaqaa, wangeela dubbifachuudhaan dammaqaa, faarfannaadhaan dammaqaa, iddoo laftanii kaa dammaqaa. Maal jedhe Filisxeemota shan kana keessa yaa warra laftanii jirtanii isin dammaqaa. Hirriba keessa waan baay'eetu nama darba. Hirriba keessa waan baay'eetu nama darba obboloota tokko. Isa kanaafiti warra Qorontosiin immoo maal jedhe 16 isin dammaqaa jajjaboota amantii keessanitti cimaa ittiin jedhe isaanitti immoo isaanitti dubbataa jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Tokkoffaa Phexros 5:8-9 walumaan dubbifanna. Lakka jedha of qabaa dammaqaas seexanni hamajaajiin keessan akka leencaa yeroo beela'utti adda naanna'utti nama liqimsuu barbaade in naanna'aa jedha. Dhiphinni sanyii isaa kan keessanii kun obboloota keessan warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraataniif akka dhufu beekanitti warra amantiitti jabaatan ta'a seexanaanis mormaa jedha. Seexan inni hamaan sun isin nyaachuudhaaf hin naannaa hin aadaye. Seexan inni hamajaajiin sun isin nyaachuudhaaf itti maal ta'a hin naannaaye. Maalaatoo soko biroolee baraaboo gara baraba. Garuu isin immoo amantiitti cimaati sanyii keessa yookiin immoo obboloota keessan guutummaa biyya lafaa jiraataniif akka dhufu beekanittaniittu Kiristoos akka lallabuu dandeessanitti ittiin mormuudhaaf jabaadhaa. Waaqayyo humna isaa isiniif haa kennu. Namaan hilu seexan namaan isaalaan isin irraa fagaatee hin jiru. Sin liqimsuudhaaf isin naanna'ee aade isin immoo amantiidhaan dammaqaati ittiin mormaa. Inda'u sanyii keessa warra kaaniyyuu olchuu dandeessu. Warra kaaniyyuu gargaaruu akka dandeenyuti isa kana keessatti immoo warra Phexros 5:8 irras amma 9 immoo isa kana dubbata. Yoo isa kana gootaniiti hin mo'attu hojii dukkanaas wanta seexanni godhu kana hundumaa gochuu dandeessu. Haleluuyaa. Waaqayyo itti isin kennin isa naannee si aadaa jiru san si nyaachuudhaaf si liqimsuudhaaf isa naannee sitti aadaa jiru sanatti Waaqayyo sin kennin ati immoo maal ta'utu sirra jiraat dammaquutu sirra jiraat Kiristoositti jabaachuutu sirra jiraat dubbii Kiristoosii keessa jiraachuu qabu Kiristoositti amanuutu sirra jiraat buleessa qobboletti. Haleluuyaa. Maalaataa soko proona mekiraa bababashilarados. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Laataa soko proodiya maamama. Lammaffaa Qorontos 14 waliin dubbifanna. Mi'a waraanaa keenya mi'a da'oo jajjabaa jigsuudhaaf Waaqayyoof hojjechuu danda'uudha malee mi'a namni foonii ittiin hojjetu miti. Yaada amansiisaa hin qabne isa nama wallaalchisuuf qophaa'es hin diinna. Argitee? Nuyi kan ittiin deemnu ila madbii miti. Meeshaan keenya inni hangamaanii mi'a waraanaa isa namni da'oo ilala isa da'oo jigsu. Isa da'oo jajjabaa jigsu isa kan Waaqayyoo hidhanna malee waan foon yookiin immoo nama foonii ittiin lollu isa miti jedha Phaawulos. Warra Qorontos immoo isa kana yoo hidhanneedha. Mi'a isa kan Waaqayyoo yoo hidhanne. Haleluuyaa. Inni kan Waaqayyoo mee as taa'ee Ameerikaatti, as taa'ee lafa keessatti, as taa'ee qilleensa irratti rukutuu danda'a. Meeshaan namtolcheen garuu lubbuudhaaf iyyuu iddoo muraasa booddeedha lalala. Iddoo muraasa booddee fageenyaan qabu kiiloomeetirii hedduu qabu. Kan Waaqayyoo garuu kiiloomeetirii hin qabu. Fageenyatti rukutuu danda'a. Lamatti barbaadde kamittitti rukutuu danda'a. Haleluuyaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isa hidhanna. Ilaamee meeshaa isa kan Waaqayyoo qaba ture gaafa warri kaan Elsaayin loluudhaaf gara manaatti dhaqan
loltoota fardeen abiddaadha wantoota garaagaraadha maaliif loluudha kan beektusin gaafa isaan loluudhaaf ka'anitti Elsaayi garuu dursee arga. Gaaf tokko mootiin sun maal ittiin jedha akkamitti eenyutu nu gidduudha icciitii kana baasa. Namni namatti icciitii kana himu eenyudha nu gidduu jedhaniitu walitti deebi'anii maal godhu beektusin. Gaamataan jechuudha. Lakkeedhaniin tokko achi keessaan nu gidduu namni waan dhimma baasu jiraatee miti. Namni nu gidduudhaan waan godhu jiraateef osoo hin taane wanta wayitu jira. Innis Elsaayi nama jedhamutu mana taa'eetu wanta hojjettu kana. Wanta meeshaatti qopheeffattee kaatu konkolaataatti qopheeffattee kaatu kana kan argu eenyudha jedheeni mi'a jala kan keenya kan argeen harkatti dhimma keenya otoo nu hin rukutiin otoo nu dhimma sana hin baasinitti nu harkaa icciitii keenya baasuu Elsaayi nama jedhamutu jiraadhan. Maarree kana guddiidha miti jedhe mootiin kaanee dhanni likkiitti hin galchinu jedhee ka'e. Kaaneetu dhanni likkiitti galchina. Anneetu waan barbaade goonee deemina jedheetu ka'e. Haaleluyyaa. Waan barbaade si gochuu hin danda'uudhiin. Otoo Kiristoosiin amantee jirtu Kiristoosiin otoo kadhattu dhugaa jirtu beektu hafuurichatu si keessa jiru waan barbaade si gochuu hin danda'u seetan. Ati garuu dammaqi malee. Ati garuu jabaadhu malee. Waan barbaade akka barbaade si gochuu hin danda'u. Maaliif yoo jettan haaleluyyaa. Abbaa dubbitu si keessa jiraannan. Harree liqiitti gadi gaafachi gaani. Naa'oonsa eegduunsa maal jedha beektusin wayyoo konkolaataa abidda arge. Maal arge fardeen jaraa argeetu jennaanii. Dhumneerra jedheen naa'oon eessa. Dhumneerra biyyatti namne jedheen meeshaan biyyatti namne jedheen. Amma iddoo kanatti nu ajjeesoo nan. Ayi siin galle jedheen namichi. Inni jara wajjin jiru isa nu wajjin jirutu isa warra jara wajjin jiru osoo hin taane isa nu wajjin jirutu jara caalaa jedheen. Waaqayyo jedheen ija isaa banii fedheen gaafa ija isaa banu Elsaayi wajjin jara wajjin kan jiru haaleluyyaa fardeen abiddaa konkolaataa abiddaa haaleluyyaa isa xab godhee balleessuu danda'utu isaan wajjin jira. Abbee otoo beekte kan si wajjin jiru isa jabaadha isa lamaaf samii uume isa seexana jilbeeffachiisu isa wajjin diina jilbeeffachiisu isa aangoo du'aarra hojjetetu si wajjin jira. Isa seexanni xinnoon tokko seexannumti waan gatii hin baafne tokko dhuftee waa siin jettu miti isa jabaatu si wajjin jira. Mana kee wajjin kan jiru jiruuf jireenya kee wajjin jiru isa jabaatu jira. Laata soko baji kamarato soko malara loota marato. Haaleluyyaa. Ani yeroo hundumaa kanatti dhaga'amu kan naa gale isa jabaatu na wajjin jira. Isa jabaatu na wajjin jira. Mata soko balaa. Egaa gaafa isaan gaggeessan immoo maali makiinaan gaggeessan sirriitti fakkaate amma waaqayyo jedheen siin kadha jedheen iltaan ija isaanii walitti naa qabe ija isaanii walitti qabeetu fuudhee biyyaa baaseetu hin finnes ija isaanii biyya biraatti isaanii bane waaqayyomti si wajjin haa jiraatu. Egaa mi'aan isa kan keenya sanuu kennametu caala jechuudha. Laatoos yaqiyaa. Egaa Kiristoos akkamitti biyya lama mo'ana yookiin immoo Kiristoositti jabaachuun akkamitti dandeenya isa jedhu irra jirra. Efesoon 2:2 isuma kanada waliin dubbifan yeroo sanatti isin toora biyya lafaa kana duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru irratti isin gooftummaa qabuu fi abboomumuu turtan hafuurichi hammam akka namoota waaqayyoof hin abboomamne gidduutti hojjechaa ture beektu mitiiree jedheetu Efesoon 2:2 irratti immoo dubbata. Isinis warruma akka yeroo isin biyya lafaa keessa turtan biyya lafaa keessa deddeebisaa turtan hafuurichi warra gooftaadhaaf hin bitamne yookiin immoo warra gooftaadhaaf hin jilbeeffamne irratti akka inni humna qabu beektu mitiiree isaaniin jedheetu isaan kanatti immoo dubbata jechuudha. Isa kanaaf gooftaatti jabaachuudhaan hafuuricha fudhachuudhaanitti hojii hamminaa sana yookiin immoo hojii biyya lafaa irratti hojjetamu sana mo'uu dandeessu isaaniin jedheetu isaan kanas jajjabeessaa jira jechuudha. Haalleluuyaa. Mi hin dabalan Luqaas 22:31 maal jedha? Luqaas 22. Yesuus Simoon seexanni akka namni qamadiin gingilchuu isin gingilchuudhaaf isin hin falmeera'oo jedha. Kanaaf Simooniin jedha isin hin raftu jedheen oddoo ribaatii dhaqe gooftaan gaaf sana ilaala. Luqaas
21 kana isaan rafaa jiru. Tonni yeroo sanatti rafaa jiru. Yeroo isaan rafoonni jedhanii sanatti dhageetu Simoon jedhan seexanni akka lama diiqaa gingilchuutu isin gingilchuudhaaf isinitti dhiyaatee jira. Hamma mooyee yoomitti raftu isin dammaqanii maaliif hin kadhattanii isin dammaqoo maaliif hin taatanii isaaniin jedheetu Simoon faatti immoo isa kana dubbata jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Itti isin kennii Waaqayyo. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Egaa akka nama sabbata hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaas akka madda sibiilaatti uffadhaatii dhaabbadhaa. Akka nama kophee hidhatuttis wangeelaa fudhadhaatii isa lallabuudhaaf kan hundumaa irratti amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isin biyya isa hamaa sana warra xiyya isa hamaa sana warra boba'aa deeman iyyuu dhaamsuu hin dandeessu. Yoo maal gootan dhugaa akka sabbataatti yoo hidhattan akka sabbataatti yoo hidhattan wangeelas akka kopheetti yoo hidhattan isin xiyya isa qilleensa keessa balali'aa deemu sanayyuu isuma balali'aa deemu sanayyuu maal gootuudha hin dhaamsituudha dhaamsuu dandeessu isin. Fayyina akka gonfa sibiilaatti Waaqayyoof akka billaa bura qulqulluutti fudhadhaa. Yoo kana gootanii obboloota ko isaan balleessuu dandeessu, isaan rukutuu dandeessu, akkasumaan isaan gochuu dandeessu xiyya isa boba'aa sanayyuu. Meeyyoof tokko ja'a gaaf tokko warri Waaqa irraa ilmaan Waaqayyoo jedhamu fuula Waaqayyoo duratti argamuudhaaf hin dhufan seexanni isaan gidduutti argame. Maal gochuudhaaf? Warri ilmaan Waaqayyoo jedhaman fuula Waaqayyoo duratti gaafa dhiyaatan seexanni isin naqe. Eenyuun Iyyoobiin baddu baasuudhaaf dhaqe. Inni immoo ati warri kaan illaa dhufan ilmaan kooti maaliif dhufte naani Waaqayyo gaaffii gaafannaani? Waa'ee Iyyoobii dhufte Iyyoob balleessuu barbaaddee dhufte Yobboonsaa osii harka jira lubbuu isaatti garuu bu'uu hin dandeessu. Lubbuunsa an harka jira deebiseef Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Malaataa soko proona malaboratii abababashyaa. Lubbuu isaatti bu'uu hin dandeessu ittiin jedhe. Egaa erga ittiin jedhee booddeetu kadhataa fi mata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatti kadhadhaa malee cal jettaniidhuma hin kadhatinaayi ittiin jedhe Phaawulos. Hafuuraan kadhannaan keessan hafuuraan faarfannaan keessan hafuuraan waan isin gootan hundumtuyyuu hafuuraan haa ta'u malee cal jettaniima waan barbaaddan kanan godhinaa jedhetu isaanitti hima. Malatoosa ki ababa. Maal obboloota keessaniif sheer gochuu hin dagatina. Nama muraasa jira asirra isaaniif sheer godhuu hin dagatina daraa keessan dhufanii haa kadhatan. Haleluuyaa. Kadhannaa kadhattan keessatti immoo hafuuraan geggeeffamaati. Kadhaa malee maal hin ta'inaa? Ofumaa kadhannaa akkamatti hin kadhatinaayi jedheniitu jarattis himaa jechuudha. Jarattis himata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kadhannaa hafuuraan gaafa geggeeffamne kadhannu mo'achuu dandeenya. Seexanicha mo'achuu dandeenya jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Isa kanaaf garuu geggeeffamuutu isin irra jiraata. Waan sana mo'uudhaafi hojii isaatiin mo'uudhaafi wanta seexanni godhu kanaan mo'uudhaafiti geggeeffamtanii maal ta'uu qabdudha? Geggeeffamtanii kadhachuutu isin irra jiraata jedheetu nu gorsachuudha obboloota ko. Laataa sookoo piroona baadhaaboo dhaaboo. Mee Waaqayyoodhaan kadhanna waliin. Gooftaa kana waliin kadhanna. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Haleluuyaa. Raataa boosoo koproona malabura diabaa babaa. Yelabora babaa soota boko dabashi labora diabaa. Haleluuyaa. Kiristoos keessatti nagaan kee guutuudha. Kiristoos keessatti ati nagaadha. Kiristoos keessatti ati mo'icha qabaachuu dandeessa.
Kiristoos keessatti wanti hundumtiyyuu guutuudha. Maqaa Kiristoos Iyesuus Kiristoosiin nagaan kee guutuu haa ta'u. Eebbi kee guutuu haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin gargaaramaa. Amma hafuuraan geggeeffamaati. Nu gidduutti jechuudha hafuuraan geggeeffamaati. Kiristoosiin geggeeffamtanii kadhadhaa waan jedhuufiti Kiristoosiin geggeeffamaati. Hafuurichaan geggeeffamaati. Amma deebi'eensi ni kadhaa. Farfannaa kana sin affeereen waliin kadhanna jechuudha gooftaa kana. Haleluuyaa. Farfannaa kana sin affeereen amma kanatti waliif qooduun dagatiina. Bulota keessaniif qooduun dagatiina isiniin jedha. Dhufanii akka kadhatanii isaan booddee isiniin kadha. Warra sirra jirtan isiniin kadha jechuudha. ልጅነት ጓደኛዬ ግን እስከ መቼ ማረሳው ጌታዬ ፍቅር ነው ትዝታዬ ትዝታዬ በእድሜ ልጅነት ጓደኛዬ ግን እስከ መቼ ማረሳው ጌታዬ ፍቅር ነው ትዝታዬ በእድሜ ልጅነት ጓደኛዬ ግን እስከ መቼ ማረሳው ጌታዬ ፍቅር ነው ትዝታዬ ትዝታዬ በእድሜ ልጅነት
ያሳለፍከኝ ሆኗል ትዝታዬ ሰው ያረከኝ ሆኗል ትዝታዬ ኢየሱሴ ሆኗል ትዝታዬ ኢየሱሴ ሆኗል ትዝታዬ ሰው ያረከኝ ሆኗል ትዝታዬ ያሳለፍከኝ ሆኗል ትዝታዬ የረዳኸኝ ሆኗል ትዝታዬ Hallelujah. Afuran geggeeffamaati kadhaa waan jedhuufi afurichaan geggeeffamnee kadhanna. Warri asirra miseejiin tattaane nu barreessitanis afuura hamaatu isin lola fakkaata. Kanaafi afuura hamaa sanaan mormaa irra jechuudha. Afuura hamaatiin lolaa waan jirruufiti. Kanaaf malee waan biraan hin jiru. Iyyeba walfaanaadhuma iyyeba yeroo tokko tokkoon baa waldaa keessaas waan ta'eefi warri nu morma furma hamaadha gaafooniin ta'ees haa ta'uu namaan ta'ees haa ta'uu kanaafi furma hamaa qabu utoo dhufanii kadhataniif hin ba'uu danda'a malee namni waaqayyoodhaan hin mormu kana jechuudha gaa waaqayyoodhaan kadhanna. Haleluuyaa ati waan hundumaa gochuu akka ati dandeessu nan beeka. Qilleensarraan karaa qabda duumessarraan karaa qabda nama gargaaruu mala hin gargaarta nama hiikuu mala hin hiikta waliif kadhaa kan jedhu dubbii keeti Kiristoositti jabaadhaa Kiristoositti jabaachuudhaaf afuuricha fudhadhaa afuuricha yoo fudhattan biyya lafaa mo'uu dandeessu hojii isaas mo'uu dandeessu kan jedhu dubbii keeti. Maqaa gooftaa maqaa Yesus Kiristoosiin amma afuuricha argatan afuurichatti biyya lafaa mo'an afuurattiin hojicha mo'an afuurittiin dhukkubicha mo'uu danda'an hojii ittiin arraba isaa mo'uu danda'an sanatti maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin jireenya isaan irratti haa dhufu maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin jireenya isaan irra haa dhufu laaraatoo sookoma laaboraa baaba. Haleluuyaa ilaame afuurichi yoo sirra dhufe biyya lafaa mo'uu dandeessa dhugaa jiru dubbachuu dandeessa wangeelicha lallabuu dandeessa abiddi jedhu sirraa mul'ata adda sii kenna hamoota duratti jalloota duratti adda sii kenna mo'ichaan galta. Haleluuyaa nama mo'ichaa taata nama galataa taata yoo afurichi si keessa jiraate. Haleluuyaa humni jallinaa sirratti hojjechuu hin danda'u humni biyya lafaa sirratti hojjechuu hin danda'u humni aangoo seexan aangoo sirratti hojjechuu hin danda'u maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin amma humnichi inni si moosisu amma humnichi inni hojii dukkanaa sana si moosisu maqaa Yesuusiin siif kennamu humnicha yoo fudhattan dhugindila isa balali'u sana iyyuu dhaamsuu hin dandeessu jedha. Humna hafuura hamaa isa balali'u isa qilleensarratti hojjetu isa lafa jalatti hojjetu sana iyyuu dhaamsuu dandeessu. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin humnichaan guutama humnichi gara Kiristoositti sin guddisa humnichi dhugaa jiru akka hubattan sin godha humnichi dhugaa jiru sanaaf akka siniif galu karaan sun akka sinii galu sin barsiisa maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin humnicha argadha. Haleluuyaa haleluuyaa Kiristoos keessa gala abuuraan geggeeffamaati kadhaa. Haleluuyaa hidhaan keessan haa hiikamu dhukkuba jala kan jirtan jalaa baa irree dhukkubaa jalaa irree hafuura hamaa jalaa baa irree hiyyummaa jalaa baa maqaa Yesus Kiristoosiin jalaa baa asaasa diinaa jalaa. Haleluuyaa oduu seexanaa jalaa baa maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin ammayyuu Kiristoos anatti jabaadhaa nuun jedhe yoo anatti jabaattan isa hamaa sana kamiyyuu mo'uu dandeessu biyya lafaa mo'uu dandeessu nuun jedhe nutti dubbataa ture waan ta'eef karaa sagaleessa maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin dhugaan jiru siniif haa ifu karaan bayyinaa siniif haa ifu maqaa Yesuusiin siniif haa ifu maqaa Yesuusiin siniif haa ifu kan ekonomii kan jireenya kan gaa'ilaa amma siniif haa ifu maqaa Yesuusiin waanjoon isinirra jiru maqaa Yesuusiin sinirra haa cabu sinirra haa cabu sinirra haa cabu sinirra haa cabu maqaa Yesus Kiristoosiin namicha Naaziriitiin. Lata sokoba labora baba. Damala sekobo kombrasia barabo. Malata soko malarado da malaklasia baba. Hallelujah. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoos afurri keessan mul'anni keessan
abjuun keessan diinagdeen keessan maqaa gooftaa Yesuusiin haa fayyu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa fayyu. Haleluuyaa. Haa fayyu maqaa Yesuusiin jiruuf jireenyi keessan haa fayyu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haa fayyu. Wanjoon isinirra jiru amma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa qabu. Jireenya keessan irra haa qabu maqaa Yesuusiin. Humnaan baa, humnaan gala, mo'ichaan gala. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin mo'ichaan gala, fayyinaan gala. Raalaa boraaboo. Dukkanni keessan haa ifu maqaa Yesuusiin. Dukkanni keessan haa ifu maqaa Yesuusiin. Diina fuulduratti mo'ataan nabiina adda argadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin adda argadha. Raataa soko bara mana maladaado. Mata soko malato soko marada bola beba manasya. Damala seta boko malabora liabara bara. Hallelujah. Amma wanjo sini mormajuru akayo incapsa. Wanjo kami yo ata incapsa. Hallelujah. Isa setan ni jaru naggefatina. Isa hazam biyala bajaru naggefatana. Kristos in naggefatna. Hallelujah. Inni wanjo nurajab sodofe. Inni gini rajala nuba sodofe. Inni duajala nuba sodofe. Hallelujah. Inni bayina nama hundumati. Inni karanu tagarsi sodofe wantena. Hallelujah. Warra misejin tattan embarresan isani morminan naggefatina. Hallelujah. Setan isin erga wantedhaaf yeroo tokko tokko. Setan isin erga wantedhaaf ittiin hin deebisiifina. Maaloo hin deebisiifina. Kiristoos kana isuma kana hafuuraan geggeeffama. Kiristoos kana geggeeffama. Isa dhagaa gooftaa dhagaa. Hallelujah. Isatu fayyina. Isatu jireenya. Isatu karaa namatti agarsiisa. Laataa soko bulaatii amama. Amma wanjoo isin jala jirtan. Hallelujah. Waan itti furmaata dhabdan waaqayyo hin cabsa. Wanjoo isin hin mormaa jiru. Wanjoo jireenya keessan hin mormaa jiru. Wanjoo gaala keessan hin mormaa jiru. Dhuguma isin hin jala. Hallelujah. Waaqayyo asiin isin hojjeta waan ta'eedhaaf. Karaa kana isin hojjeta waan ta'eedhaaf. Hallelujah. Immimman ittiin diinni si boosisaa ture sana waaqayyo sirraa cabsa. Wanjoo ati jala ba'uu dadhabde sun maqaa Yesuusiin haa cabu. Haa cabu, haa cabu, haa cabu maqaa Yesuusiin. Jiruuf jireenya keerraa haa cabu. Jaalaasee qaba. Haa cabu nagaa keerraa maqaa Yesuusiin. Wanjoon diina, wanjoon foon dhiigaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa cabu, haa cabu. Humni dukkanaa sirraa haa cabu. Nagaa keerraa haa cabu. Hallelujah. Warri isin dhukkubaa jiru, jireenyi keessa kan dhukkubsataa jiru. Lama isin dhukkubarraa dhagee keessan keeyadha. Hallelujah. Ofirra kaa waaqayyo hin cabsa waan ta'eedhaaf. Seexana biraa dhufa dhukkubni kan seexanaati. Hallelujah. Dhukkubni kan seexanaati. Hallelujah. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma haa cabu. Haa cabu, haa cabu. Jiruuf jireenya keerra haa cabu. Magaa keerra haa cabu. Habadu sirraa maqaa Yesuusiin. Habadu maqaa Yesuus Kiristoosiin sirraa. Habadu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Habadu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Habadu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazariitiin. Habadu, 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 habadu. Malaaraa booda baklaasoo kamaraa deebaraa. Warri furmaata dhabdan mana keessan keessa furmaata dhabdanii kan jirtan gola keessan keessa furmaata dhabdanii kan jirtan abbaan furmaata waaqayyoodha. Hallelujah. Ani isiniin kadha. Hallelujah. Waliif kadha waan jedhudha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazariitiin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin warri furmaata dhabdan furmaata argadha. Furmaata argadha. Amma furmaata argadha. Deebii argadha. Deebii gurri keessan haa dhaga'u. Wanta itti deebii dhabdan, wanta itti furmaata dhabdan bilbilaan haa ta'u, kallattii garaa garaan haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin deebii argadha. Laabaa deebii argadha. Deebii argadha. Deebii argadha. Deebii argadha maqaa Yesuusiin. Deebii argadha. Mana keessaniif jireenya keessaniif deebii argadha. Deebii argadha. Deebii argadha. Deebii argadha. Deebii argadha. Hallelujah. Balballi haaraan sirdaa banamu. Jiruuf jireenya keetti balballi haaraan sirdaa banamu. Hidhaa garaa garaa keessa kan jirtan hundumtuu baha. Cufaa jala kan jirtan hundumtuu baha. Hallelujah. Balballi haaraa sinitti banamu. Balballi jireenyaa sinitti banamu. Balballi okkolami sinitti banamu. Balballi gaa'ela sinitti banamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin banamu jireenya keessaniirratti. Banamu jireenya keessaniirratti. Banamu maqaa Yesuusiin gaddi sinirraa ka'u. Boo'ichi sinirraa ka'u. Waanjoo dhiphinaa isattiin boossan isattiin dorsimaan tansan isinirraa fuudhan diina keessanitti dabarsa jedhamee barreeffamee jira. Ammasiif waanjoon galataa haa dhufu. Waanjoon nagaa siif haa dhufu. Waanjoon birmadummaa siif haa dhufu. Waanjoon fayyinaa siif haa dhufu. Laadaa laabura. Hallelujah. Xoofoo nagaa, xoofoo fayyinaa, xoofoo jireenyaa
jireenya keessan irratti waameera. Haleluuyaa. Ayyaanichi isin irratti dabalamu. Ayyaanni nagaa kennu isin irratti dabalamu. Maqaa Yesuus Kiristootiin amma bilisa ba'a. Bilisa ba'a maqaa Yesuusiin bilisa ba'a. Tizitaa Boggaale kan jedhamtu kuni tizitaa Boggaale dhagaa jirta ta'een beeku. Waaqayyo takkannaan jedhe finyoo ittiin diinni siidhe Waaqayyo har'a yeroo kanaa gaase sirraanii ka. Haleluuyaa. Sirraanii ka jedha. Nagaa guddaa tokkotu siita. Waan ittiin diinni si miidhetu jira. Wanta ittiin miidhamtetu jirta. Nama nana miidhama qabdaa gadda qabdaa. Gadda sanatti sin fayyine jireenyi kee miidhamaadha. Hafuurri qulqulluun garuu nama na akkasnaan jedha. Tizitaa Boggaale har'aa kaasee jireenya keenaniif waan gammachuu keenyaati sirraan buqqisa. Jireenya keerra hin buqqaa. Nagaa guutuu argatta. Haleluuyaa. Nagalateeffatta. Haleluuyaa. Hiikami maqaa Yesuus Kiristoos. Hiikamsisii baa ta'u. Raallaa booraa baabama. Hiikamsisii baa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Ila namni sirra bulleetinas masii jettu kun masii. Gaaman isin dubbatu Waaqayyo amanaas masii kan jettu kuni waan garaan kee gaddee itti kamuu dideetu jira. Waan kan duratti gaddite ammas diinni si gaddisiisuuf deema. Waaqayyo akkas naan jedha. Balbala diinni gaddaan jireenya kee miidhu balbala diinni ittiin si miidhu. Ani Waaqayyo nan cufa sirraan cufa siin jedha nama nana. Haleluuyaa. Sirraan cufa hin cufama. Jireenya keerra hin cufama nan cufa siin jedha Waaqayyo. Haa cufamu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Balballi gaddaa hin tarteet akka hin taane akkati gammachuu qabaatte hin jiraanne wanta si godhu jira. Hafuurri qulqulluun amma isaatii kana kaase nan rukuta. Jireenya keerra rukuta. Haleluuyaa. Karaa keerra rukuta. Siif maaltu ta'a? Siif balbalatu banama. Siif eebbatu ta'a. Siif amma galaan booddee gara gammachuutti akkati darbituuf Waaqayyo gooftaan galmee diinni ittiin si kasasu nan cufa siin jedha. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Akka maqaan keessan dafee naa mul'atu fiti daddafa barreessa. Laalaatoo seekkaabaa laatoo laabaraatoo zabaaba. Fayyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Fayyaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Fayyaa maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziriitiin. Laataa sookoma laatootiya. Amma garuu guyyaatu dhufee guyyaa hiikamaa. Okkoduun armeera ka'een adeema. Amma garuu guyyaatu dhufee guyyaa hiikamaa. Okkoduun afeera ka'een adeema. Laataa sookoma laatoo jookoma laaboota. Haleluuyaa. Leta mosokopa yabota kia mama seta. Ebana se labora baba shilabo laboratia. Mala labo damana soda buko maradi baraso. Hallelujah. Malato soko majamu labaraso labarabo. Jesus Christus barabaran goftana. Durate gutama jedhate gutama bange la sirra namana wan si jala bad wan kana dura si jala felte tokkotu si debia durate gutama wan si jala felte wan simmor wan itti yero baay'ee dinnitti simmor mujjira wanti itti midam wanti itti setanni itti attack godhu je si jala wan fel godhu si harka daw wan tokkotu jira garu namanana Waaqayyo gooftaa waan si deebu bojuun si deebisuun qaba jedhe Waaqayyo gooftaan kan darbettiin qabamin kuno Waaqayyo waan guddaa tokko si qaba balbala guddaa tokkotu fuula kee fuuldura jira kanaaf yeroo baay'ee isa diinni siin morma haleluuyaa duratee guutama haleluuyaa gooftaan garuu akkanaan jedhe mo'ichaan baata mo'ichaan amma yoo taana wantoota siin lolaa jiru sirraan lola siin jedha gooftaan sirraa lolama jireenya keerra lolama nagaa keerra hin lolama la taso ejamara se laborata koma malatota kiyyon kam wanti bita mirgan sinebu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isinirraa fagaatu mana keerraa fagaatu jiruuf jireenya keerraa fagaatu ameen jedhaaga haleluuyaa han fagaatu maqaa Yesuusin han fagaatu maqaa Yesuusin han fagaatu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin Lela banana mola barabo.
La donna ma che abara bosse che ababa. Hallelujah. Sabbontu oro kan jedhu kun sabbontu oro. Waaqayyo amma yeroo kana kaase waan harkaa si baasuu qaba. Jireenya keetu harkaa ba'a. Diin harkaa. Okkonomii keetu ba'a. Eebba keetu ba'a. Waan eebba kee rukutuu jira. Yeroo baay'ee isaa waan eebba kee si jalaa rukutuutu jira. Gooftaan garuu akkanaan jedha. Hallelujah. Sabbontu oro kan jedhu Oromoo jedhatee hin beeku. Sabbontu kan jedhu kuni Waaqayyo gooftaan garuu harkaan si baasa. Waan si qabu harkaan si baasa. Jireenya keetu ba'a. Jireenya keetu ba'a. Jiruu keetu ba'a. Nagaa keetu ba'a. Waan diinni ardiin si qabu harkaan si baasa jedha Waaqayyo. Daalaboo laabaataa sookomaa naanaa baabaa. Harkaa ba'u eebbi kee haa ba'u. Isin iyyuu warra sirra jirtan nagaan keessan haa ba'u. Eebbi keessan diina harkaa ba'u. Lafatti eebbi keessan qabame. Lafatti nagaan keessan qabame. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isinii haa ba'u. Sinii babba'u. Sinii babba'u diina harkaa. Haa ba'u nagaan kee. Haa ba'u nagaan kee. Haa ba'u eebbi kee. Maqaa gooftaa Yesuusiin haa ba'u. Haa ba'u. Haa ba'u. Baa harkaa maqaa Yesuusiin harkaa ba'u. Bitatti kan qabamee jiru. Mirgatti qabamee kan jiru. Hallelujah. Hojii hojjettan. Sin jalaa qabamee kan jiru. Dokumentiin keessan sin jalaa qabamee kan jiru. Nagaan keessan isin jalaan qabamee kan jiru. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma yeroo kana kaasee hallelujah. Harkaa ba'u. Mana diinaati haa ba'u. Maqaa Yesuusiin nan baasa. Mana daftaraati. Mana jallinaati. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan baasa. Eebbi keessan haa ba'u. Baay'een keessan hojii hojjettanii baajenni keessan qabamee kan jiru. Dhowwatamtanillee kan jirtan. Ila dhaggeeffadha. Dokumentiin keessan qabamee kan jiru. Paaspoortiin keessan qabamee kan jiru. Wantoonni kana garan sin jalaa qabamee kan jiru. Waaqayyo akkan irratti kadhadhuuf laphee koorra kaa'atu. Ammas kadhachaan jira. Garuu lama itti diinni haalli sin jalaa qabe. Waaqayyo gooftaan garuu sinii baasa. Hallelujah. Siniba, imba, hallelujah. Imba, hallelujah. Lama itti dhimmi kee qabame, lamatti dokumentiin kee qabame sana. Waaqayyo gooftaan hin baasa. Raakaamoo laba. Hin baasa waaqayyotu. Hallelujah. Hin baasa mangaagaa diina foloqqo kee waaqayyotu. Hallelujah. Hin baasan jedhe. Hin baasa. Hallelujah. Warri asirraa. Warra sidanga bishaan illee akkatti isinii kennu hin qabu. Waan isinii godhu hin qabu. Natoon bishaanumallee isinii kenne baay'ee gaariidha. Silaa cal jettuu laata dhee. Hallelujah. Isiniin warri nama arrabsitan keessuma afaan Oromoo beektanii xaafuu beektanii barreessuu beektanii warri nama arrabsitan seexanatu isiniin argata isiniin. Ergamaa seexana. Kan obbidooto hin taane isin seexanatu isin ergata. Laata sokoma laato jabakia basse. Hallelujah. Habau warka maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhimmi kee habau. Dhimmi kee habau. Nagaan kee habau. Amma yeroo kana kaasee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin habau maqaa Yesuus Kiristoosiin. Habau maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Habau maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Dhimmi kee lafa qabamee jiru. Eebbi kee lafa qabamee jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin habau. Hallelujah. Siifan የጌታ ልጅ isheenyutti kun bultiin keenya siifan የጌታ ልጅ isheenyutti kuni waaqayyotu gooftaan akkanaan jedha waan darbuu si dhowwe sin dabarsa waan si qabee jiru gidduudhaan si baasa waan ittiin liqinfamte jirtu wayii gidduudhaan si baasa hin baa jireenyi kee haleluuyaa nan baasa siifan የጌታ ልጅ sin baasa waan keessa booda dhabde keessaan si baasa waan jireenyi kee keessatti liqinfamee jiru kana keessaan harkisee ol si baasa hin baata siin jedha gooftaani haleluuyaa hin baa nagaa keetu baa jireenya keetu baa haleluuyaa yeroon kun siif yeroo ba'u ta'a yeroon kun siif yeroo ba'u haleluuyaa yeroo ba'uun godha jedha gooftaan haleluuyaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bayyaaf diin harkaa bayyaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu barriif jireenyi keessan haa eebbifamu nagaan baa nagaan gala hundumti keessa waaqayyo sinaa eebbisu kamisa
akka sa'aatii Itoophiyaatti galgala keessa sa'aatii 3 eegale sagantaa karaa zuumii qabnu irratti argamuu yaalaan isiniin jedha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa. Waaqayyo abbaan koo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ulfaadhaan isiniin jedha. Yeroo gaarii eebbifamaa.